Har'a akkaataa iskiriinii keessanitti hidhattan seetingii tartiiban isin argisiisaa na faana bu'aa. Matarraa yeroo tokko akkanatti gadi isaa hiixan. Mallattoo seetingii kana yeroo takka gadi tuqxan. San booda fuula kana isinii fidaa haala kanaan ol ooftan. Bootaa lock screen and AOD bootaa jedhu kana yeroo takkaaf gadi tuqxan. Fuula kana isinii fidaa screen lock and biometric bootaa jedhu kana yeroo takkaaf gadi tuqxan. Asitti isin biratti qulfii isin duraan iskiriinii irratti galfattan san isin gaafachuu danda'a. Yeroo isa isin gaafate itti galchitanii fuula kana isinii fidaa jechuudha. Tokkoffaa karaa piiniitiin hidhachuu dandeettan. Piinii jechuun lakkoofsa tokko hanga afuriitiif sanii ol lakkoofsa bichaadhaan hidhachuu ni dandeettan. Lamaffaan immoo paaswordiidha. Paaswordii kana jechuun lakkoofsa fi qubee wal keessa naquudhaan akkaataa itti hidhattanii jechuudha. Sadaffaa irratti kan argamu kun paatarniidha. Paatarniin iskiriinii gubbarratti sarara jiru jechuu qubaan akkanatti sassarartee iskiriinii kan kee akkaataa itti hidhatanii san jechuudha. Baayoomeetirikii keessatti feesiidha. Bootaa feesii kanarratti immoo silkii kan keessan fuula keessan qofaan akka isinii banamu gochuudha. Shanaffaa irratti kan jiru immoo fiingar piriintidha. Ishaaraa quba kan keetii fayyadamuudhaan silkii kan kee banachuu jechuudha. Karaa kana shananii fayyadamtee silkii iskiriinii kan kee hidhachuu fi eeggachuu dandeetta. Viidiyoon kun yoo keessanitti tolu taate mana fooloo gochuudhaan hiriyoota keessaniif sheer gochuu hin dagatinaa. Gaafii isin dhibu koomentii jalatti barreessaa. Isin jaaladha.